iccitii guddaa azaanni of keessaa qabu. Azaanni jecha salphaa isinitti fakkaatuu danda'a. Garuu azaanni qofti tokkochummaa Rabbii akkasumas islaamummaan amantii dhugaa ta'uu waan ibsuu fi agarsiisuudha. Viidiyoo kana keessatti ajaa'iba guddaa tokko isin agarsiisaa. Sirriitti hamma xumuraatti dhaggeeffadhaa. Namoota birootiifis dabarsaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم iccitii guddaa fi ajaa'iba guddaa azaana kana keessa jiru. Akkuma beekamaa ta'e azaanni sha'iiratu min sha'aa'iril islaam yookaan wantoota islaamummaa mul'isan mul'istoolee islaamummaa keessaa isa tokkodha. Azaanni kanaan beekama. Itaan suudhaani azaanni wahyii yookaan beeksisa Rabbiin biraa dhufe keessaa isa tokkodha. Sahaabonni Umar Faatii, Zayd ibn Abdi Rabbihiin Faatii eebjuu keessatti arganii Nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam wahyiin Rabbiin biraa itti godhamee azaanni haala kanaan kan gara keenya dhufeedha jechuudha. Mee iccitii guddaa azaana kana keessa jiru viidiyoo kana keessatti haa ilaallu. Iccitiilee kanniin kallattii sadiin ilaalla. Tokkoffaa himoota azaanaati. Lammaffaa kalimaata yookaan jechoota azaanaati. Sadaffaa xuruufa yookaan qubeelee azaanaati. Mee himoota azaanaa irraa haa kaanu. Himoonni azaanaa guutuun isaa himootni Allahu Akbar hima tokko Allahu Akbar himoonni akkanaa kunniin waliigala hima 12. Waan nama ajaa'ibu mee sirriitti xiinxallaa. Jechi xumuraa ka azaanni kun ittiin xumurame kan islaamummaan illee isirratti dhaabbate kan kufrii fi islaamummaan nama tokkollee ittiin beekamaa ta'e jechi laa ilaaha illallah jedhu ka azaanni ittiin xumurame sun qubeen isaa qubee 12. Muhammadun Rasulullah kan islaamummaan nama tokko isaan hin guutamne yoo Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu ragaa bahan malee inni illee qubee meeqaa? Qubee 12 lakkaa'uu dandeessanii. Azaanni akkanatti hima 12 qubee Muhammadun Rasulullahii fi laa ilaaha illallahu 12 ta'uun isaa. Akkasumas waan nama ajaa'ibu dabalataan jechi shahr jedhu yookaan ji'a jedhu Qur'aana keessatti yeroo 12 shahr ka jedhuun ashhur shahreen ka jedhu osoo hin taane shahr ka jedhu ji'a ka jedhu Qur'aana keessatti yeroo 12 dubbatame. Akkanatti walgaluun isaa maal agarsiisaa? Azaanni umrii guutuu waggaa guutuu jiini tokkollee osoo hin hafin tokkochummaa Rabbii laa ilaaha illallah ka jedhu ibsaa Muhammadun Rasulullah ka jedhu ibsaatiin gaggeeffama jecha agarsiisaa jedhan ulamaa'iin. Yaa Allah subhaanallah. Jechoonni azaanni irraa walitti qabame guutuun isaa jecha 50. Allah tokko, Akbar 2. Ammallee Allahu Akbarii 2 waan deebuuf 4. Akkasi osoo lakkooftanii jechoota 50 ta'uu argattan. Mee xiinxallaa amma. Azaanni guyyatti yeroo meeqa azaanama? Yeroo 5 azaanama. Yeroo 5 ka azaanamu kana akka islaamummaatti Nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam Rabbiin illee Qur'aana keessatti al-hasanatu bi'ashri amthaalihaa. Hasanaan takkattiin yookaan dalagaan gaariin takkattiin dalagan meeqaan namaaf dacheeffama? 10 namaaf dacheeffama. Azaana yeroo 5 azaanamu kana 10 yoo baay'istan meeqa ta'a? 50 ta'a. Azaanni kun maal ibsuudhaaf azaanama? Salaata. Dhimma salaataa irra Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii? Hiya 5 wa hiya 50. Guyyatti ati 5 salaatta garuu 50 siif qabamaa jechuudha. Jechoonni inni irraa walitti qabame sun illee meeqa? 50. Yaa Allah akka itti walgalame ilaala. Namni osoo sammuu ofii irraa kaasee of biraa kaasee kan dalaguuti wanti tokko akkana walitti galuu ni danda'a? Abadan hin danda'u. Inni sadaffaan maalidha? Qubeelee azaanaati. Akkuma beekamaa ta'e qubeen afaan Arabiffaa qubee 28. Qubeelee 28 keessaa qubeen azaana keessatti fayyadamame qubee 17 qofa. Alifii laamii, ha'ii, kaafii, ba'ii, ra'ii, shiinii osoo lakkooftanii meeqa? Qubee 17 ta'uu agartan. Suuraan Israa'aa kan salaanni keessatti dirqama taasifame ka azaanni illee sababa salaataa saniitii fi dirqama taasifame. Suuraan Israa'ii osoo lakkoofsa isaa ilaaltanii lakkoofsa meeqaffaa irratti argama? Lakkoofsa 17ffaa irratti argama. Innaa lillahi. Akka itti walgalame ilaala. Kuni ilma namaa biraa abadan ta'uu hin danda'u. Ittaan sunaani azaanni maaliin eegalame? Allah jedhamee eegalame. Maaliin xumurame? Allah jedhamee xumurame. Kun maal agarsiisa? Azaanni Allahii qofaaf azaanama
isa biraa dhufe yoo azaannullee rabbii keenya guddisuudhaaf jenneetiin azaanuu qabna jecha agarsiisaa jedhan. Azaanni kun dhugamatti raajii fi dinqii rabbiin biraa ta'edha. Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah.